درجي الرئيس إيجالي قافة وياني الرئيس إيجالي سببي أدبي لسمو رمون عنون تي قرتي هججا تري توكو خراريهاتي خرارلقاتي كان يمو خراررقيتي يجادا كان في attentionي جبا قباچا تري يجودا موتما إثيوبيا تدفتي دبرتون دخيستو كان في رت فولي فچون تري يجادا هاتوتي yeroo gartee tarkaanfiin amma faannoonis fudhatamtu warra mootummaatiinis yeroo fudhatamtu uummata irratti yeroo hedduu wanni irratti gartee fuulleeffatan gabbuunee yoo halaallu tahe warreen qubattoota reefu amma abbaa caalaa kaase kana jechuudha. Qubattoonni kuni gariin isaanii gaafa walloo maali faaminiin dhaweessan achi qubsiisanii jechaadha. Kaan immoo warreen harargeerraa akkasumatti barrii gaarii miti kan jedhuun achi geessanii warreen qubsiisanii jechuudha. Wallaggaas qubsiisanii gara Jimmaa fi Ilbaabor kanallee qubsiisanii jechaadha. Kanaafi the soft spotting warri faannoodha irratti fuulleeffatee waan jechaa ture guddisee warreen kanaa jechuudha. Warreen achi qubate kanaa jechaadha. Amma Amaara maal jedhan malee warreen walloosanii fi irra guddisee kaan Tigraay irraa achi qubsiisanii kaan walloo jechaadha. Guddisee warreen kanaa jechuudha. Amma warri naannoo Harargeetii buqqee achi qubsiisan san namoota dhibbatti lakkaa'amuutu du'aa jira jechaadha. Dhiyeenyuma kana keessatti. Kanaaf wanni kun maalirraa maddee yoo jedhanii dhiiroo gabbu'anii ilaalan warreen kun dhiiroo wanni faannoon irratti fuulleeffattuuf jarri kun xiqqashoo amantiidhaanis muslimummaa fi wanni akkasii waan jirtuuf irra fuulleeffatammoo maalii kajuufaa kaafneefaa irratti waan jechaa turre jechaadha. Kana yeroo laallu tokko sani wanni gartee biyyi tuni ta kiristaanaati tamaarreeti tajuutanis faannoo biratti dubbii jabduudha. Tokko sani kaan immoo adda bilisummaa Oromootiif dhiheessanii kajuu tokkoonillee sababii godhatanii akka soft spootii godhatanii kanarratti fuulleeffattee naannoon maali faannoon dhiibbaa kana godhaa jirtii kajuu irra geenye jechaadha. Kanaafi sababiin tokko kana lafa jiru kan mul'atu isii tanaa jechuudha. Addatti jechuu kiyya. Uummata naannoo saniitti hundumaa'uutti duuluun ni jira, buqqisuun ni jira, maal godhuun ni jira. Garuu kana yeroo hojjetan mootummaa wajji wal ta'anii namticha tokko achirraa riipoortii godhee ture. Yeroo faannuma akkas gootee wajjin hidhattoonni mootummaadhaa mari'atee teessuma waliin taa'aa ture. Kajuu dabarsee ture jechuudha yoo dhageessanii fi kaan hin beeku. Waan akkasiisanii jira. Sanumaan waan jaalabbaa caalaa jee kanarratti dabaluu barbaade. Kaani karabaa kanaa kajette akkuma gara dhiyaasanitti bakki wayyaaneenis dargiinis irra fuulleeffatte tokko karaa bahaa kana jechuudha. Bahaa baalee lafoota gartee addi bilisummaa keessa soso'aa ture kana irratti fuulleeffatanii ture kuni gaafa wayyaaneetii sanuma jechuudha. Waan takka kan hojjetamu faana bu'amee nama hidhuu maal godhuu kuni waan dhaabbattummaadhaan hojjetamaa ture jechuudha. Ammaan tana gartee amala uummata namaatiis yoo halaallu ta'e baruma 5-7 kana dura doonii fi jarri kun dhufee aangoo irratti hin bahin dura Oromoon maal jechaa ture? Dargaggoon Oromoo maal jechaa ture? Shamarree Oromoo maal jechaa ture? Hallayyaa bishooftuu sanitti akkamii waliin dhumaa ture? Yaa Finfinneen teenya cinaaksan keenya ja'anii qalxuu kaarraarraa eegalee hanga daangaa Soomaaliyaatti Keeniyaarraa eegalee hanga Wallootti kileem godhanii walii dirmachuudhaa fi wal kakaasatu ture jechuudha. Kun cufti ammaan tana hin jiru gartee Oromoo nam tokko dubbatuu fi nam tokko waan hin jiru kan reef jee amma jalbaa jalaa kaasan kana kan ture kana behavioriin namaa jijjiirame namni korraapti ta'e
lafumaan harkadhaa fi maalii fi waan kanaan qabamee jira jechuudha. Mootummaan tunis ta'e jakajuu kanaas gabbuusanii qabsiisanii jiranii kanaatiitu uummata fajaajeessee akka waan takka walii hin dirmanne taasise malee namni Oromoodhaa ka jennu kuni kanuma kaleessa Bishooftuu fi Finfinnee fi Cufa kileem godhaa ture jechuudha. Dirree Dhawaatii fi Jijjigaa fi hunda kileem godhaa ture, irratti qabsaa'aa ture, irrattis miidhamaa fi hidhamaa ture jechuudha. Kanaaf warreen kun egaa haalli sun akka hin taane humna san facaasuudhaan akka yaadni kun gartee sabboonummaan kun caccabu taasisanii jiranii jechuudha. Sabboonummaa kana caccabu amma sadarkaa biyyaatti yoo ilaallu ta'e Oromoo qofa otoo hin ta'in akkuma reefu jenne kana sadarkuma sirna sabboonummaa kanaa fi Oromummaa fi kan biraatis haa ta'u sirna jiru kana kan gartee federeeshin jennee jiru kana balleessuudha. Walumatti deebisi gartee wanni maali piroojeektiin guddichi deemaa lafa kaayame namninis akkana dhumaa jiruuf kanumaa jechuudha. Kanaan balleessuudha. Tigraay akka godhaa jiran ni argina. Kan itti aanu kan silaa bifa qabuu fi humna qaba jedhame Oromiyaadha. Oromiyaas karuma sanitti oofaa jiranii jechuudha. Amma namni akka gartee waan kana uumaa hin barbaannu nagamunuu fidaa malee haadii gamuu Itoophiyaan takkitti haa taatu lumutti san haa taatu jedhee akkasan namnummaan ifiif gartee gaafatu taasisuudhaaf nama akkana fixu jiran malee sababa biraatii mitii kajuu gartee kanarra geenyee jechaadha nuti akka hoogganoota gadaa durii kan jirru irratti hoggaa mari'annu wanni dubbeen jiru ajandaan guddichi isa kana dhumaatiin illee kanumaa fi warra Harargeetiis akkaanii fi gartee akka durii sanitti mataa ol qabatanii waan dubbanne gara diinagdeetiinis gara maaliitiinis hundumaa lafa qabachiisanii jiranii jechuudha. Kanaan booda ifumaafuu suutaan sirna kana balleessanii tan gartee durii san deebisuu sanumarratti hojjechaa jiranii. Kanaaf gaa kan Harargee kanaas durirraa gaafa Wayyaaneetirraayis qabee bakka itti fuulleeffatanii irratti deemaa jiranii jechuudha. Sa'aatii dheeraa deemne gabaabsutti gara furmaataatti dhufuu barbaade. Furmaata sana dura waan irra deddeebiftanii isin kaaftantu jira isin hundi keessan. Fedhiin Oromiyaa diiguu kana hundumaa kan ta'u fedhii Oromiyaa diiguu kan jettaniiti turtan. Mootummaan amma jiru kuni mootummaa Oromooti. Ijoollee abbaa gadaatu aangorra jira. Hin tuqinaa yeroo jedhamu kanatti. Gama tokkoon immoo Oromiyaan keessanis walakkaadhaan orfamaa jirti giddu galeessa Oromiyaatiin. Daangarraayis daangaan sarbamaa jira. Namni baay'een kan yeroo ammaa kanaa keessattuu eliitiin Oromoo kan walii galaa jiranii Oromiyaa diiguu fi kan jedhu. Isinis kanuma kaaftu. Maaliif Oromiyaa diiguu barbaada mootummaan amma aangorra jiru maqaa Oromootiin otoo aangorra jiru kan jedhu mee yaada keessan nu kennitaniit rakkina kana keessaa bahuudhaaf Oromoon maal gochuutu irra jiraata kan jedhu akka hooggantoota duriitti ergaa keessanis achumaan dabarsitu furmaannis maanni kan jedhu kaafna. Oromiyaa diiguu maaliif barbaadu? Mee obbo Dheeressaa irraa kaa. Sagaleen keenya. Okay. Okay. Mute irra nakkeettee turte. Dhaga'amam? Okay. Yaa jaallan bal'isanii tuqanii jiranii waan kanarratti waa xiqqooman dabalanii tokkoffaa mootummaan dhufaa dabraan mootummaa Itoophiyaa kuni keessattuu mootummaan giddu galeessaa foobiyaa Oromoo qaba. Sodaa uummata Oromoo irraa qaba. Yeroo ijaaramu yeroo hundumayyuu mootummaan dhufaa dabraan hundi foobiyaa Oromootiin ijaarama. Foobiyaa Oromoo tokko bal'ina lafa Oromiyaa baay'ina uummata Oromoo humna nama baratee achi keessa jiru madda diinagdee biyya kana utubee deemuun harki caalaan taaksiin kan
sabaa sammuu biyya kana keessaa kan biyya kana jiraachisu guutumaan guututti Oromiyaadha.